Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ መቃ ኢልማ መቃ ሀፉረ qulqulluu sadan waaqayyoon tokkoon ameen. Kabajamtoota jaallatamtoota maatii waaqayyoo ijoolleen haadha keenya dubroo maariyaam biyya keessa biyya alaa kan jirtan hundumtiyyuu maqaa waaqa isa jiraataa Yesuus Kiristoositiin hordoftoonni firii tawaahidoo tuubii nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu. Akkamiin turtanii akkamiin sa'aatii kana eegdanii galanni waaqa keenya uumaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u kan isa deessee qulqulleettii qulqullootaa abdii cubbamootaa kan taate waadaa fannoo jalatti uumama sanyii addaam hundumaaf kennaa taate kan kennamte qulqulleettii qulqullootaa kan taate Yohaannisitti guyyaa gaafa jimaataa kan laatamte maqaan haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkasuma isa waamnee ishee waamnees ergamoota toloota waaqayyoo kan biraa hin hambisne ergamoonni waaqayyoo naannoo warra waaqayyoon sodaatanii ni buufatu, ni eegu, ni tiksu, ni geggeessu akkuma jedhu abbaan keenya Daawit faaruu isaa irratti ergamoota warra nu eeguudhaaf yeroo hundumaatti tattaafatan, yeroo hundumaatti ariifatan maqaan isaanii kan ulfaate, kan kabajame, kan ol jedhanuuf haa ta'u. Akkasuma waa'ee amantaa isaaniif jecha lubbuu isaanii wareegamummaadhaan kan dabarsan wareegamtoota waaqayyoo toloota, inni kaan billaadhaan kan qalaman, inni kaan baaburaan kan daakamani, inni kaan immoo fannoodhaan illee kan fannifaman wareegamtoota waaqayyoo duuka bu'oota waaqayyoo qulqulloota maqaan isaanii akka aangoof kennaa isaaniitti maqaan isaanii kan ulfaate, kan kabajamu nuuf haa ta'u. Ameen. Egaa maatii waaqayyoo guyyaa har'aa jecha sagalee waaqayyoo waliin baranna. Waaqayyoo hunduma keenya jecha sagalee isaa nu barsiifatu. Jechi sagalee kunis wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 11 irraa jechi sagalee sana argannudha jechuudha. Sagalichis akkana jedha: yaa gooftaa nuuf banii jedha. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e maqaan waaqayyoo kan ulfaate, kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa maatii waaqayyoo yaa gooftaa nuuf banii jedha. Jecha sagalee kana kan dubbatame dubaroota 10 abshaala 5 fi gowwoota 5tu jira jechuudha. Seenaa macaaficharraa yoo ilaalle wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 11 irraa yoo ilaalle dubartoota sana jedha. Dubartoota sana keessaa warri hafan yookaan warri gowwoonni suni yaa gooftaa nuuf banii jedhani. Inni immoo deebisee akkana jedheeni. Inni immoo deebisee dhuguman isiniin jedha, ani isiniin beeku ittiin jedhe. Egaa guyyichaaf yerichaa hin beektaniiti dammaqaa jedheellee kan inni ittiin barsiise jechuudha. Seenaa dubaroota kanaa yoo ilaalle wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 1 kaanee yoo ilaalle dubartoota sana keessaa jedha 5 gowwootadha, 5 gowwoota, 5 immoo abshaalotaa jedha. Dubartoonni suni abshaalotaas 5 gowwoota 5tu ture. Warri gowwoonni ibsaa isaanii fudhatanii malee cuunfaa ejersaa isaa ibsaatti naqan hin fudhanne. Ilaalaa, har'as baay'ee keenya jira. Ibsaa isaanii erga fudhatanii cuunfaa ejersaa sana kan itti nammu sana hin fudhanne, hin arganne. Yeroo kana warri abshaalonni ni ibsaa isaanii wayinii cuunfaa ejersaa qodaatti fudhatanii jedha. Ilaalaa, ibsaa erga fudhatanii booda immoo cuunfaa ejersaa sana qofaatti fudhatanii dhirsi misirroo galuu turraan hundumti isaaniiyyuu mugan ni rafanii jedha. Ilaalaa, dhirsi misirroo yeroo dhufuuf turutti hundumti isaaniiyyuu ni muganii, ni rafanii. Warri gowwoonni 5 warri abshaalonni 5 kunis ni mugani jedha.
Ilaalaa yeroo kana halkan walakkaa immoo sagaleen guddisee dhirsi misirroo kunooti simuudhaaf ba'a jedhutu dhaga'amee jedha. Yeroo kana naasuudhaan yeroo dammaqanii irriba keessaa yommuu dammaqanii yommus durboonni sun hundinuu ka'anii ibsaa fudhatanii ibsaa isaanii tottolfatanii warri gowwoonni warri abshaalotaan ibsaan keenya dhumuuf jedha cuunfaa ejersaa keessan irraa waan nuuf kennaa jedhanii gaafatanii. Ilaalaa yeroo kana warri abshaalonni garuu deebisanii warra gurguran bira dhaqaatii bitadhaa malee innoo nuufis ilaalaa innoo nuufis isiniifis hin ga'u jedhaniini. Yeroo kanatti yeroo isaan bitachuudhaaf dhaqanittis dhirsi misirroo in dhufe warri qophaa'an isaan wajjin mana cidhichaatti ol galanii mana cidhichaa bakka gammachuu sanatti ol seenanii. Yeroo kana balballis ni cufame. Dubroonni sana keessaa warri hafan warri gowwoonni ibsaa isaanii bitachuu yommuu dhaqan yeroo deebi'anii balbalichi cufameera. Waaqayyo hunduma keenya nu haa oolchu. Yeroo kana balbala cufame kana yeroo bira ga'anii yaa gooftaa nuuf banii jedhaniini. Ilaalaa yeroo kana gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos immoo dhuguman isiniin jedha ani isinin beeku isin warri anaan hin beekne nuti wal hin beeknu deemaa ittiin jedhe. Yeroo kana ani isinin beekuuti deemaa erganettiin siin isaanin jedhee booda eessa dhaquu jirare. Yeroo kana gaddaaf boo'ichaan ni deebi'anii ni badanii du'a meeqa du'anii jechuudha. Egaa maatii Waaqayyoo ittuma fufee wangeela Maatewos boqonnaa 25:13 irraa akkana jedha. Egaa guyyichaaf yerocha hin beektaniitii dammaqaa jedha. Har'as maarree har'as dammaquu qabna. Adeemsa keenyaan hojii keenyaan gara Waaqayyootti deebineeti qullaa'uu qabna. Kan yakkineef kan balleessineef dhiifama gaafachuu qabna. Waaqayyo abbaa dhiifamaadha. Waaqayyo abbaa araaraadha. Araara isaatiin dhiifama isaatiin hunduma keenyaa nu haa eegu. Kanaaf maatii Waaqayyoo warri abshaalonni suni dursa qophaa'aniiru. Fakkeenyi isaa maali jenne yoo ilaalle warra qalbii jijjiirratee warra fooniif dhiiga isaa nyaatee warra qophaa'ee taa'ee eegedha. Warri ibsaa bitatanii ka'anii cuunfaa sana dhaban immoo warri gowwoonni kuni warra fooniif dhiiga isaa nyaatee foon isaaf dhiiga isaa fudhatee ka'ee deebi'ee hojii dabaatiin hojii cubbuutiin Waaqayyoon ofitti gaddisiisee jechuudha. Warra gaddisiisee ka'ee immoo warra osoo gara isaatti hin deebi'in lubbuun isaanii baate lubbuun isaanii foon isaanii gargar baatedha. Waaqayyo hunduma keenya nu haa oolchu. Egaa maatii Waaqayyoo wangeela Luqaas boqonnaa 13:8 irraa akka hin guddanneef hudhee qabee jedha. Kan inni hudhee qabeellee kana warra akkasiidha. Seenaa yeroo darbe namicha sanyii facaasu sanaan baranne sana irraati warri hudhamanii qaban warra kanadha jechuudha. Kanaaf maatii Waaqayyoo yeroo hundumaatti yaa gooftaa naaf bani jechuu afaaniin qofa osoo hin taane yaada qalbii keenyaatiin yoo qulloomne yoo deebine gara isaatti yoo deebinedha jechuudha. Hojii dabaarraa deebinee gara isaatti yoo deebine isa faana yoo jiraannedha. Egaa maatii Waaqayyoo har'as baay'een keenya dhugaa dabsuudhaan sobaan ragaa wal irratti baana. Dhugaa awwaaluudhaan lubbuu namaa irratti mari'anna. Dhugaa awwaaluudhaan
yeroo lubbuu namaa baasuuf deemnudha jechuudha. Kanaaf abbaan dhugaa guyyaa isaan baasa. Dhugaa keenya haa eeggannu, dhugaadhaan haa deddeebinu. Keessumatti bara kanatti kan baay'ee yaaddessaa ulfaataa ta'e mana Waaqayyoo keessaa geggeessummaadhaan osoo jiranii mana Waaqayyoo tajaajilaa yeroo itti ragaa sobaatiin addunyaan dhala namaa irratti mari'atee akkas godhi jedhee shiraan nama balleessudha jechuudha. Kanaaf maatii Waaqayyoo dhugumatti warri akkas godhu kun dhugumatti fayyina qaban. Maaliif osoo beekaniiti tokko qoodanii tokkoof isa dhiyeenyaatiif yookaan naannoodhaan qoodanii lubbuu namaa baasuu walirratti mari'anna taanaan dhugumatti lubbuu keenyatti Waaqayyoon baasa jechuudha. Kanaaf maal feetani maatii Waaqayyoo? Seenaa tokko inni gabaabsee isinitti meetanii barumsa keenyatti fufna jechuudha. Namicha tokkotu jalqaba isaati kan yoo ilaalle namicha tokkotu nama rakkataadha, nama harka qalleessadha, nama homaa tokko hin qabnedha ture. Sangaa qeenxee tokkitti qaba. Maal tokko ittiin jedhe sangaa qeenxee tokkitti yookaan sangaa tokko qofaa qaba. Yeroo kana hattuun deemtee jalaa hatte. Yeroo hattuun deemtee jalaa hattutti sangaa isaa fi yeroo falmatee bira ga'u sangaan isaa biyya biraatti ni qabame. Yeroo horiin isaa kun qabamutti namichi kun ittiin deemee wanta ittiin naqee irra hordofsifatullee dhabee kadhachaa deemee yeroo bira ga'u dhugaa awwaaluudhaaf irratti mari'atanii naannummaadhaan yookaan biyyummaadhaan jechuudha. Dhugumatti naannummaadhaan yookaan biyyummaadhaan yookaan amantaadhaan yookaan qomoodhaan dhugaa awwaala taanaan Waaqayyo dhugaa keenya hin baasaa. Warra dhugaa awwaala immoo Waaqayyoon awwaala. Yeroo kana maatii Waaqayyoo namichi kun yeroo achi ga'ee dhaqee kan koodha jedhee falmachuutti ka'u namoota naannoo sanaa namoonni naannoo isa hattuu sanaaf ragaa ba'an immoo kan isaadha jedhanii ba'uuf mari'atan. Maaliif hattuu sana sodaadhaaf jecha yoo dhugaa ragaa baane yoo ragaa dhugaadhaan yoo kana jennee baane hattuun kun nu balleessa waan ta'eef ilaalaa. Namni hatu kun nu balleessa waan ta'eef nuti namicha amma takkaruu qabna nu saama waan ta'eef jedha ilaalaa. Isa kan nama foonii sodaata ta'aa Waaqayyoo dhiise. Har'as addunyaan isa kan Waaqayyoo uumaa isaa sodaachuu dhiise nama foonii sodaatee ol irratti mari'achaa jira. Nama foonii sodaatee wal balleessuudhaaf shira wal irratti xaxaa jira. Har'as tokko keenya irratti waa meeqa xaxamaa jira. Yeroo kana maatii Waaqayyoo ragaan inni kan namicha sangaan badeessi naqanii ragaan inni kan sangaan hatee ka'ee qabamee sunis hin ba'aneefi yeroo kana warri dhugaadhaan deemanii dhugaa masaa dubbatan warri abbaa sobaa warri sobaan shira namaa xaxanii nama balleessan warri irratti mari'atan sun isaanis maal jedhani? Sangaan kuni kan namicha kanaadha. Waggaa hedduudhaaf ittiin qoteera. Waggaa baay'eedhaaf ittiin qotaa ture jedhani tokko. Inni itti aanus sangaan kun kanuma isaadha bifa akkasiidhaan isatu iyyuu horsiisaa ture manatti dhalatee jedheetu matakkaraaf. Inni sadaffaanis matakkareefi yeroo kana warri dhugaan deemanis dhugaamaan kakkatanii dhuguma dhugaa Waaqayyoo jedhanii macaafa qulqulluu qabatanii harka isaaniitiin wangeela qabataniiti kakkatani. Warri dhugaa isaa hojjetan dhugaadhaan deemanii dhugaadhaan deemu jechuudha. Dhugaan sun hin owwaalamu. Dhugaan dhugaa Waaqayyoodha. Dhuguma dhugaan isiniin jedha. Har'as addunyaan dhugaa owwaaluudhaaf sobaan kakatee yeroo namarratti mari'atu yeroo sobaan kakatee mana Waaqayyoo keessa dhaabbachaa sagalee Waaqayyoo lallabaa yeroo nama balleessuudhaaf namarratti mari'atu jechuudha. Namarratti yeroo mari'atu har'as baay'eetu jira. Kanaaf
isaaniif wayyoo jechuun barbaada. Kanaaf maatii Waaqayyoo yeroo kana ragaan kun maal ta'anii ragaa kana masakkaranii dursa macaafa qabatanii kakkatanii sagalee Waaqayyoo kanaan jechuudha. Dhugaadha dhugaa dubbanna jedhanii wangeela qabatanii inni musliimaa quraana qabatee akka amantaa isaatti qabatanii kakkatanii nu haa balleessu yoo nuti dhugaa dabsine jedhanii kakkatanii yeroo kana abbaan dhugaa sana hin owwaalu dhugaa sana hin baasa. Dhugaa sagalee Waaqayyoo har'aaf yoo dhugaan si jalaa dabe dhugaan kee hin ba'a. Har'a dhugaa kee dabuu danda'a. Har'a dhugaan kee owwaalamuu danda'a. Waaqayyo garuu dhugaa kee hin baasa. Yeroo kana namicha kanaaf warri dhugaa owwaalanii ragaa kana masakkaran yeroo kana manni seeraa maal godha? Dhugaan owwaalameera. Ragaa sana laalaniiti namichuma isaati sanaaf masakkarame. Yeroo kana masakkarame ragaan ba'amee eegga masakkarame booda namichi suni sangaa isaan nabe anammoo maqaballeessiidhaan ilaala karaa meeqa nama miidha namni nama miidha Waaqayyo garuun kaasa maqaballeessi jedhaniiti anammoo himate deebi'ennaan attuun sun jechuudha sangaa isaa fudhatee qaama immoo lubbuu isaa fudhachuutu saafa. Yeroo kanatti sangaa isaa erga fudhatee booda maqaa kona balleessa jedhe yeroo inni himate himannaa sanaan immoo maaloo jedhee jaarsummaatti ergee namichi nahati sun jaarsummaa inni sangaan jalaa hatame sun eeguu jaarsolee ergatu jaarsummaadhaan naqanii gaafatanii jaarsolee irratti birrii 3,000 gatii maqaa kona balleessa jedhee himate. Ilaalaa sangaa isaa dhabeera. Birrii immoo isarraan birrii 3,000 masakkaraniif irratti. Yeroo kana ragaa sobaadhaan yeroo irratti masakkaran yeroo irratti ba'anii namichi kun wanta baasu dhabe. Qarshii 3,000 miti. Birrii 3 nama hin qabnedha. Nama baay'ee gadaanaa ta'edha. Waaqa duratti garuu fudhatamaadha namichi kun. Waaqa biratti garuu fudhatamummaa argateera. Yeroo kana uffata isaa baaseetii karaarra taa'ee kadhate. Birrii kadhachuutti ka'e. Hin kadhatee yeroo sana namoonni gargaaranii gara mana amantaatti deeme yookaan beeti kiristiyaanii jechuudha. Mana amantaa yeroo deemu dhaqeetu hin boo'e waltajjiitti ba'ee nama sagantamarra irratti hin boo'e. Waaqayyo dhugaa kee habaasu jedha. Waaqayyo dhugaa kee habaasu jedhaa jedhee kadhatanii fi ka'anii Waaqayyo dhugaa kee habaasu jedhaniin. Yeroo kana dhugaan isaan ba'ee kan dhugaa isaa owwaalan lubbuun isaanii hin ba'a. Yeroo kana abbaa tokkotu jiru abbaa amantaati wangeela barsiisuudhaaf ba'anii isaan immoo osoo barsiisanii mee akkasumatti itti fufaa ilaalaa mee akkamitti akkasumatti itti fufaa amma guyyaan naasuuf badiisaa isinitti dhufaa jedhaniiti macaafa qulqulluu keessaa raajicha Isaayaas irraa caqasa fudhataniiti barsiisutti ka'an. Yeroo kana akkasumatti itti fufaa warri balleessaa gochaa jirtanis warri sobaan kakachaa jirtanis warri sobaan mana Waaqayyoo keessa dhaabattaa nama badii balleessi sana nama hata sanaaf masakkartanis amma guyyaan gaddaaf boo'ichaa isinitti dhufa jedhaniiti gorsani. Yeroo kana wayyoo jedhani yeroo kana namicha sanaaf ammayyuu Waaqayyoon ganne mana amantaatiif birrii mana amantaas buuseeti birrii 3,000 sanas kaffaluudhaaf qopheesseeti in ergeef. Ilaalaa geessee araara buusaniif gaafa araaramee ka'ee akka carraa immoo namoota gara 3 nama 4 ta'aniitti deemanii nama 4dha
nama makiinaa tokko guutuudhaan osoo deemanii namni arfan kun warri ragaa sobaa ba'an kun warri inni hate sunis wajjin deemaa jiru. Osoo deemaa jiranii gaaf tokko maal ta'a? Osuma deemaa jiranii guyyaa lama hin bulle birritti fudhatee yeroo deebi'u isa booda maal ta'e? Waaqayyo maal hojjete? Makiinaa sana fireemichite. Yeroo kana makiinaan hin galagale. Yeroo galagalu namoonni hedduun hafanii namoota baay'eedha kan lubbuudhaan hafe. Garuu immoo namoonni warri badiidhaaf warri sobaan namarratti xaxan namarratti mari'atan inni lubbuu namaa baasuudhaaf irratti karoorse sun inni qabeenyaa nama dafqee nama boo'ee nama rakkatee nama kadhatee jiraatuuf fudhate sun inni lubbuu namaa gara baasuu irratti mari'ate suni inni sobaan ragaa ba'e suni namoonni afur battalumatti lubbuun isaanii darbe. Laala har'a nan nyaadhaan nama nyaatti yaa saba Waaqayyo. Nan nyaadhaan nama nyaatti nan balleessaa nama balleessiti. Balleessuun mari'atanii akkas godhanii yeroo kana lubbuun isaanii battalumatti darbe. Reeffa isaanii bakkeetti sareen nyaatti. Laala reeffi isaanii guyyoota hedduu buleeti deebi'ee galeef jedhan. Yeroo kanatti maatiin sun du'anii erga dhaga'anii reeffa erga waallatanii booda deebi'anii qorannoodhaanii sangaan sun akka deebi'u taasisanii eenyu godhe? Waaqa Mikaa'elitti taasise. Eenyu godhe? Ergamaa Mikaa'eliitu taasise. Maaliif? Hanqin namaa nama balleessa. Maaliif nan nyaadha erga jedhe nan nyaadhaatu nyaate nan balleessaatu isa balleesse. Yeroo kanatti namichi suni jechuudha. Warri du'anis hin galle warri du'an galaniiru hin galle garuu sangaan namicha sanaa hin gale. Maaliif? Waaqayyoon qaba waan ta'eef hanqi isaa waan eegeef. Yeroo kana namichi kun gaafa sangaan isaa deebi'u gaafa argu dhufee mana amantaa sanatti dhufee dhugaa ba'ee nan fayyee sangaan koos naa deebi'eera waaqni Mikaa'elii dinqii isaa hojjeteera jedheeti dhufee dhugaa ba'ee. Yeroo kana seenaa bal'aadha maatii Waaqayyo nan gaggabaabsise nama boosisa. Seenaan irratti ta'aa ture namicha kana. Yeroo kana namichi kun Waaqayyo yaadate Waaqayyo garataa yaadate nama cunqursuun nama balleessuun nama tokko irratti biyyummaadhaan yookaan naannummaadhaan yookaan amantaadhaan qooduun yookaan nama bifaan qooduun yookaan tuffachuun yookaan inni dheeraadha inni gabaabaadha jedhanii tuffachuun nama balleessa. Kanarraa of eeggan. Maaliifan dhaqee yaa gooftaa nuuf bane warra jedhan sana warra utuu hin qullaa'in warra utuu hin qophaa'in guyyaan murteetti dhufe sana isaaniifan dhaqee. Kanaaf seenaa kanarraatu waa hedduu baranna. Har'as baay'ee xaxamaa jira. Har'as sira baay'eetu jira. Egaa maatii Waaqayyo baay'eedha. Amantaa dayeeffatanii kan deeman baay'eedha. Waaqayyo garuu akka yaada isaanii guyyaa eega malee balleessuun dhiisne guyyaa eega. Kanaaf Waaqayyo hundumaaf qalbiif hubannaa haa kennu. Dhugaa dhabe Waaqayyo dhugaa barbaaduun jedha. Waaqayyo hunduma keenya amantaa keenyaan nu haa cimsu. Ameen maatii Waaqayyo. Seenaa kana kanuma irratti dhaabnee itti fufnee maal ilaalla? Ergaa Yaaqoob boqonnaa 2:18 amantaadhaaf hojii amantaa hin hojjettan taanaan kiristaana hin jedhamtan jedha. Ilaala. Kanaafidha kanan jedhamas maqaaf kiristaana taanii namarratti mari'anna mana Waaqayyoo dhaabachaa koreedhaan mana amantaadhaan sabakaadhaan lallabaadhaan barsiisaadha ofiin jecha osoo sagalee Waaqayyoo sadammaaf aannan caalaa mi'aawu dubbannu ragaa sobaatiin akkas godhi akkattiin balleessi. Yoo akkas gootee akkatti balleessite akkatti irra oolta akkas godhi ani yoo ragaasiin funaana kana jechuudhaan namarratti mari'anna taanaan kunoo akkuma abbaan keenya Yaaqoob ergaa isaa irratti boqonnaa 2:18 irratti amantaadhaaf hojii amantaa hin qabdan hin hojjettan
intaanaan kiristaana hin jedhamtan jedha. Dhugumatti warri akkas godhan kun kiristaana miti. Dhugumatti warri akkanaan shira xaxan kun kiristaana miti. Maaliif kiristaanni nama wallole araarsa dhugaa jiru barbaada malee dhugaa awwaala miti. Kiristaanarraa garuu baay'een namoonni tokko dhugaa awwaaluudhaaf fiigaa jiru. Dhugaan sun boodhi isin gaafata. Dhugaan sun fuula waaqayyootti boodhi isin gaafata. Abidda godhee isin guba. Kanaaf dhugaa haa barbaannu. Dhugaadhaan haa jiraannu. Amantaadhaan haa dhaabbannu jedha. Inni itti aanu irratti wangeela Maatewos boqonnaa 9:37 midhaan faca'e hedduudha. Kan sassaabame muraasa. Akkuma jedhu har'a baay'een keenya in tajaajilla, in qaddasna, in lallabna, in faarfanna. Kana qofaadha osoo hin taane, kana gochuudhaan hojii keenyaan osoo hin taane balleessaa keenya keessaa yoo qulloofnedha. Yoo kanaafidha midhaan faca'e baay'eedha kan sassaabame muraasa jechuun baay'ee matu qaddasiif, baay'eetu lallabeef, baay'een keenya kanaafidha jechuudha. Hojii keenyaan waan gaarii gochuu qabna. Akkuma midhaan faca'e baay'ee ta'e kan sassaabame muraasa ta'e baay'een keenya tajaajilummaa keenyaan qulqulluudha ofiin jedhee qulqulluudha ani cubbuun qabu ofiin jechaa jirra. Maaliif garuu immoo qulqulluun yoo ta'e yoo baay'ate muraasa kan hin argatu akkuma akkas jedhu amma kana. Kanaaf qullaa'uu qabna jechuudha. Badii keenya balleessaa keenya hundumaarra qulloofnee gara isaatti deebi'uu qabna. Waaqayyo gara isaatti nu haa deebisfatu. Inni itti aanu wangeela Yohaannis boqonnaa 10:16 kana jedha. Hoolota mana kana keessa jiran malee kan bakkeerra badan danuudha. Isaan sana akka barbaadan jedha. Ilaala. Hoolonni mana kana keessa jiran malee kan bakkeerra jiran baay'eedha. Isaan suni badaniiru waan ta'eef isaan sana akka barbaadan jechuudhaan ajaja jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo yeroo dubbatamu fudhannee hojiitti jijjiiruudha malee erga fudhannee booda immoo kan badan sana ittiin barbaaduudha. Warra amantaarraa kufee gara amantaatti deebisuudha. Kan dogoggore gorsanii deebisuudha jechuudha. Kanaaf abbaa sagalee kanaa kan ta'e maqaan waaqayyoo kan ulfaate kan kabajamu ulfaatu. Wangeela ergama Yaaqoob irratti boqonnaa 4:15 irraa maal jedha? Jireenyi keessan akkam akka ta'e beektuu jedha. Maarree har'as meeqan keenyatu keessoo keenya beekare namatti quba qaburraa namatti abaluu akkasidha jechuurraa ofii keenya keessoo keenya of beekna, of haa beeknu. Keessoo keenya haa beeknu, keessoo keenya qulqulleeffannu. Yoo keessoo keenya beekne, yoo keessoo keenya qulqulleeffanne nama qulqulleessuu dandeenya. Haa qulloofnu, haa deebinu gara isaatti, gara waaqayyootti yoo deebine waaqayyo gara keenyatti deebi'a. Yoo isa faana jiraanne inni nu faana jiraata. Inni fayyina isaatiin nu daawwata. Dhugumatti jireenya isaa nuuf kenna. Dhugumatti fayyina isaa nuuf kenna. Har'as waaqayyo hunduma keenyaaf fayyina isaa nuuf laatu. Kanaaf wangeela Maatewos 25:13 irratti yerichaaf guyyicha hin beektanitti qophaa'a kan jedheef kanaafidha qophaa'uu qabna. Haa qulloofnu, haa deebinu gara isaatti. Yoo gara isaatti deebine inni gara keenyatti deebi'a. Yoo isa faana jiraanne jechuudha. Yeroo hundumaatti qophaa'aa ta'uu qabna. Kanaaf maatii waaqayyoof amanamaa taanee qulloofnee cubburraa, badiirraa, dabaa dhiisnee hojii gaarii haa goonu. Wanna gaarii gochuu haa tattaafannu, haa ariifannu isiniin jedha. Kanaaf maatii waaqayyoo ijoollota 15 marran sana keessa warri gowwoonni sun badaniiru. Warra badan sana maali jennee akkuma ilaalle jechuudha. Warri cubbuun kufanidha. Warra utuun qullaa'in mootummaan waaqayyoo utuu itti labsamuu, utuu dhaga'anii, utuu baratanii, warra lubbuun isaanii utuu hojiitti jijjiirin darbidha jechuudha. Waaqayyo isaarraa nu haa oolchu. Nama qullaa'e isa faana jiraatu hunduma keenya nu haa taasifatu. Kanaaf maatii waaqayyoo hundumti keessan waaqayyo kan baranne kan dhageenye nama firii 30 firii 60 firii 100 buusee hirmaattu maaddisaa dhaaltu mootummaa isaa ta'u hunduma keenya nu haa taasifatu. Kanaaf
mata duree godhannee kan ilaalle wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 11 yaa gooftaa nuuf banii akkuma mata duree godhannee baran kan dhageenya kan baran kan dubbannee anis asitti isinis bakka jirtanitti kan nu barsiisu waaqayyo firii 30 firii 60 firii 100 buusee nama hirmaatu maaddii isaa dhaaltu mootummaa hunduma keenya nu haa taasifatu galanni waaqayyoof haa ta'u deessuu haala isaa dubra maariyaam ergamoota hundumaaf galanni ulfinna ta'uun gabaa baraatti ameen.